Akkam jirtu hordoftoota AMN Plus kun qophii marabbaati. Qophiin keenya har'aa waan irratti xiyyeeffatu waa'ee ashaaraa magariisaa wajjin wal qabateeti kanneen irratti mari'annu jechuudha. Har'ammoo dhimma keessumaatii waa'ee ashaaraa magariisaan kun yookaan biqiltuu dhaabuun kun fayyaa uummata wajjin maaliin walitti dhufeenya inni qabu faayidaa akkamii qaba kan jedhu irratti ogeessa affeerranneera. Ogeessi keenya har'aammoo qorataa olaanaa Dr. Addunyaa Wayyeessaa jedhamu isaanii muuxannoo dheeraa kan qabanidha. Isaan wajjin turtii taasifna jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatti akka inni waliin turtanii affeerraa keenya. Dr. Bagana kan dhuftani. Galatoma. Isinillee bagana. Amma akkuma ni beeksisuuf yaadatte gaarraa waan irratti marinu keessumaati Itoophiyaan ashaaraa magariisaa erga dhaabuu jalqabdee barana waggaa 8ffaadha. Biqiltuu dhaabuun faayidaa hedduu akka qabudha kan dubbatamu yeroo baay'ee jechuudha. Keessumaa har'ammoo waan irratti xiyyeeffannu waa'ee fayyaa wajjin wal qabatee fayyaa hawaasaa fayyaa uummataa eeguu wajjin wal qabatee isin immoo qorataa olaanaati waa'ee fayyaa kana waa'ee biqiltuu wajjin wal qabatee jechuudha. Isarratti kan mari'annu mee jalqabame akka waliigalaatti biqiltuun yookaan immoo uwwisni bosonaa Itoophiyaa keessaa mee waggootan dheeraan dura maal fakkaatu ture isaa booda immoo akkamittiin aphachaa deeme dhumaa deeme waan jedhu kanarraa tokko Dr. Galatooma baay'ee mata duree baay'ee namatti tolutti irratti kan dubbachaa jirru carraanaa kennitan kanaaf isin galateeffachuun barbaada. Uwwisni bosonaa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaadhaan 40 akka ture isarraa gadi bu'ee amma 3tti amma 4tti gadi bu'ee ture amma kun bifa fooyya'aa jiru keessa jirra parsantaa 16 gara parsantaa 23tti waggoota kana 8 kana keessatti akka inni ga'e nu hubanna. Waa'ee biqiltuu dhaabuu waa'ee naannoo jechuun fayyaa hawaasummaa wajjin hidhati isaa guddaadha. Dhukkuboota jiran yookaan immoo fayyaa namaa wajjin waa wal qabatu keessaa parsantaa 100 keessaa 80 oli naannoo wajjin wal qabata. Waa'een fayyaa hawaasummaa waa'een fayyaa namaa parsantaa 80 dhibbeenta keessaa 80 naannoo wajjin wal qabata. Kanaaf mata duree kanarratti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee duudhaa keenya wajjin ammoo waan wal qabata mee biqiltuu dhaabuun kun uummanni keenya akkamittiin kunuunsa biqiltuu akkamittiin ilaala ture mee isin ijoollummaa kaatanis waa jechuu dandeessu. Naannoodhaafis kabaja. Qe'een tokko kabaja kan inni qabaatu yoo muka gurguddaa qabaate qe'ee muka gurguddaa qabutu ulfina qaba. Kanaaf isa ila taa'eeti amma dubbiillee kan fixatu jaarsi araara kan araarsu Oromoon keessumaati akkuma isiniyyuu amma kaastanii mukti iddoo guddaa akka inni qabudha. Horiin jala boqotaa namni jala akkasumas haala qilleensaafillee baay'ee barbaachisaa akka inni ta'edha kan beekamu jechuudha. Mee gara faayidaa isaa taa dhufnu biqiltuun kun faayidaa keessumaati amma fakkeenya biqiltuu dhaabuun wabii midhaan nyaataa wajjin wal qabatee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu akkasumas immoo nyaata qulqulluu argachuu wajjin wal qabatee mee faayidaa akkamii qaba? Jalqabumarraa muka yeroo jennu naannoo keenya keessaa waan barbaachisoo ta'anidha. Muka jechuun biqiltuu jechuun naannoon tokko sirna mataasaa qaba. Naannoon bishaan jira, qilleensi jira, muki baala qaba, hundee qaba. Kun hundumti isaa naannoo keessatti gahee mataasaa qaba. Kanatti aanee immoo warra lubbu qabeeyyii bineensota ta'uu danda'u, ilbiisota ta'uu danda'u hidhata walitti qabu jechuudha warri kun. Kanaaf naannoo tokko keessatti jireenyi ga'aan guutuun naannoon namni jiraachuu danda'u kan inni ittiin beekamu biqiltuu qabaachuu isaatiin, biqiltuu biqishuu isaatiin nyaataaf kan oolu ta'uu danda'a, qorichaaf kan oolu ta'uu danda'a. Wanti kun jireenya biqiltootaa kanaa maal wajjii walitti qabsiifna jireenya namaa wajjii walitti qaba. Bakka mukti biqiluu hin dandeenye, bakka biqiltuun biqiluu hin dandeenye namni jiraachuu hin danda'u. Maaliif namni nyaata isaa kan inni argatu yookaan biqiltoota irraa argata yookaan immoo beeladoota irraa argata. Warri kun immoo naannoo keessaa amma bishaan jira. Bishaan akkamittiin arganna? Roobarraa arganna yookaan lageewwan irraa arganna. Lagi kun maaliin gabbata? Roobarraa gabbata. Kanaaf bishaan kun immoo haala ga'aa ta'een jiraachuudhaaf lafa keessa jechuudha. Lafa keessa jiraachuudhaafis inni lafarra yaa'u kun jiraachuudhaafis roobni duumessi jiraachuu qaba. Duumessi akkamittiin waan jirurraatii unkaan ol ba'ee qabbanaa'ee deebi'ee rooba. Yeroo roobu immoo
biyyee keessa gadi seenuu qaba. Lolaadhaan biyyee haree kan deemu taanaan biqiltuun achirratti biqiluu hin danda'u, guddachuu hin danda'u, amma barbaadu guddina isaa fixuu hin danda'u. Kanaafi amma wabii nyaataa isa jennu waa'ee dinagdee keenyaa isa jennutti tun darbiin sirna walitti hidhataa ta'etu jira jechuudha. Warra lubbu qabeeyyii kana nama dabalatee nama yeroo jennu gaa nama naannoo isaatiif yaadu, nama naannoo isaa kunuunsuu jenneeti malee namni akkasumatti hin mura, hin balleessa, hin mancaasa taanaan kuni ofirratti dhukaasuudha jechuudha galagalanii. Kanaafi naannoon tokko tasgabbaa warri lubbu qabeeyyiin kun walakkaan warri akka ilbisoota ammoo daraaraa kanarraa yeroo qubatanii nyaata barbaadan yeroo fudhatanii biqiltoonni kun akka isaan wal hormaata isaaniitiif isa pollination jennu afaan biraatiin yookaan immoo diqaalomsuu kanarratti gahee guddaa qabu. Kaannisa yoo fudhanne amma damma qopheessuu duwwaa miti. Damma kana ji'oota ta'e keessatti qopheessuu duwwaa miti daraaraarraa. Daraaraa tokkorraa qubattee isa tokkorra yeroo deemtu akka isaan akka inni firii godhatu gooti. Akka inni firii godhatu gooti. Kanaafi simbirroonnis jiru. Simbirroonni xixinnoonis jiru. Isaanis akkasuma biqiltuu kana gidduu wal hormaanni isaanii akka inni guutuu ta'uu taasisu jechuudha. Nyaanni ittaanee dhufa gaa. Nyaanni daraaree bishaatee oomishamee manatti yeroo galu immoo wabii nyaataa. Wabii nyaataa biratuun gahin nyaanni keenya qabiyyeen isaa maali? Qulqullinni isaa jechuudha. Qulqullinni isaa qabiyyeen iddoo faalamaatti hojjetamu yookaan immoo oomishamuu fi iddoo biqiltuun iddoo bosonni jiru oomishamu garaagarummaa akka qabu jechuudha. Isumayyuu isumatu biratuun gahin nyaanni kun biyyee gabbataa irratti yeroo biqiluu fi lafa borqaa yookaan immoo lafa dhiqame irratti yeroo oomishnu nyaata ga'a of keessaa qabaachuu qaba. Mi'aa mataasaa qaba. Mi'aa yeroo jennu amma kaanii boqqolloo yoo fudhanne boqqolloomti mi'aa mataasaa qaba. Tokko miti. Kanaafi boqqolloon kun yeroo dheeraa fudhata miti. Yeroo dheeraa kana keessa immoo baala baasee daraaree sandaaboo godhatee algee godhatee isa booda immoo bishaatee asheetii isaa bira darbee amma nyaataaf ga'utti qilleensa keessaa waan akka isa barbaachisu yoo argate biyyee keessaa immoo qabiyyee nyaataa isaa kaarbanii walitti qabata jechuudha. Kanaafi quality of nutrition qabiyyee aannan amma yoo fudhanne aannanis akkasuma. Waan saawwi nyaatu irratti hundaa'e jechuudha. Qabiyyeen aannan. Dhadhaanillee akkasuma. Dhadhaanillee akkasuma. Bakka akkasii dhadhaa bakka akkasii namni kanaaf jechuudha. Migiramoo margadhaa. Diffiidhamoo jedhu. Kanaafi jalqaba qabiyyee nyaataa yeroo jennu inni faalamuun ati kaastes baay'ee barbaachisaadha. Iddooma bishaanuma waan ta'eef achitti oomishamee kan dhufu qofaatu hin ta'in qabiyyeen murteessaadha. Nyaanni qabiyyeensaa amma buna yoo fudhanneme bunni sadarkaa qaba miti naannoo hundumaatiin gabaatti yeroo dhiyaatu akkuma kana xaafiis yoo fudhatte nyaati hundumtu yoo fudhatte nutu madaalee akka sanatti qoratee sadarkaadhaan hin keenyu ta'a malee nyaanni xaafii ta'eef hundumtu wal qixa miti boqqolloo ta'eef wal qixa miti qabiyyeen isaa wal caala. Biyyee gabbataa irratti biqilee guddatu suni waaninsa qabiyyeen isaa waan gaarii of keessaa qaba mi'aallee of keessaa qaba jechuudha. Kanaafi erga waa'ee nyaanni qabiyyee isaa wajjin mi'aa isaa wajjin barbaachisummaa waan irraa argachuu mallu wajjin erga laallee booda gaadhaa nyaanni argan. Iddootti oomishame kaasee oomishtummaan sagaa oomisha baay'ina uummataa qabnu nama nyaata kana barbaadu wajjin wal madaalaa inni jedhu immoo kanatu dhufaa jechuudha. Amma waan walitti nu fide maa inni waa'ee biqiltuu dhaabuudha miti. Biqiltuu yeroo dhaabnu sirna kanatu deebee walitti suphamaa jira jechuudha. Naannootti eegamaa jira. Kanaafi rooba ga'aa mineraala yookaan immoo sibiilota biyyee keessa argaman kana biqiltuun qabu tokko gabaarrattis gatii gaarii qabaata. Isa duwwaa namoota barbaadan kanaaf gabaarraa barbaadan kanaaf gaadha moo baay'ee qaalaa gatiidhaan kan bitachuudhaaf nutti ulfaatu moo naannoo mateetu oomishee achumatti fayyadamu moo gabaadhaaf hin dhiyeessa. Gaa ta'uu qabaachuudha. Wabii yeroo jennu waan irraa hafaa ta'uu qaba miti. Irraa hafaa sana oomishaa jirra. Irraa hafa akkan oomishne kan nu godhu tokko maa inni gaagaama qilleensaa nu biqiltuu kunuunsuu dadhabuu keenyaan dhufu. Biyyeen haramee haxaamee lagatti darbaa. Lagi kun immoo lagoota guddaatti dabarsee amma daangaa biyya qaxxaamurutti deemaa jechuudha. Kanaafi isa kana iddootti yeroo deebisnu nyaata ga'a. Maalti jira nyaata kana keessa?
Fakkeenyaaf amma ashaaraa magariisaa kana wajjin kan deemanii kuduraan muduraa jira. Warra akka avukaadoo, warra akka paappayaa, warra akka maangoo, warra akka burtukaanaa, warri kun itti makamuu jalqabaniiru. Amma waggoota 8 kana keessatti nyaataafillee kan oolan itti dabalamanii gabaa keessatti argaa jirra. Baadiyyaa ta'uu, magaalaa ta'uu, naannoo man beekamnettillee amma waan kuduraa muduraa kana fayyadamuun hojiirra oolaa jira. Kanaaf waa'ee nyaataa kanaan ituun xumuriin dura naannoo jechuun nyaata. Nyaata jechuun qabiyyeesaa. Qabiyyeesaa immoo ikonomii keenyaafis akka inni nu fayyadu beekuu qabna jechuudha. Kuni maa'inni nu naannoo keenya irratti olaantummaa qabna. Namni gaafuma uumamu aboodhaan uumame miti. Naannoo isaa irratti aboo qaba. Naannoon kunis isumaaf uumame. Rabbi akka ittiin uume. Kanaaf nu aboo yoo qabaanne iyyuu naannoo kana wajjin walii galuu qabna. Maaliif horiin oomishe, horiin horsiifnu, dhangaan facaafnu kun hundumti isaayyuu naannoo kanarrattidha. Kanaaf naannoo keenya wajjin bifa sirna qabuun walitti dhufeenyi keenya naannoo keenya tungaa ga'in jechuudha kan nu jireenya keenya itti fufu. Bakka bosonni jiru, bakka isi gaarii jiru jiraatuu fi bakka faalamee jiraatu mee fayyaa hawaasaa wajjin karaa xiinsammuus ta'uu danda'a, karaa qilleensa fudhannee baasnus ta'uu danda'a. Mee isa akkamittiin ibsina dooktar? Yeroo roobni roobu roobni kuni maal ta'uu qaba? Biyyee keessa lafa keessa gadi seenuu qaba. Lafa keessa seenee akkuma iddootti bishaan kuufnu qabnu lafa kana jala bishaan tuulamaadha. Lafa kana amma ta'e meetirii amma ta'e 30 ta'uu danda'a, 20 irratti ta'uu danda'a, meetirii 5 irratti ta'uu danda'a, 10 irratti ta'uu danda'a, bishaantu jira lafa kana. Tokko immoo dhibbayyuu waan akkasii fagaatee iddoo fagaachaa deema. Hin baqata bishaan. Maaliif dambalii mataasaa qaba lafa kana jala. Kanaaf roobni sirnaan biqiltuu dhaabnee naannoo kana yeroo magariisaan uwwisnu, biqiltuudhaan yeroo uwwisnu roobni kuni humni ittiin dhufu jira. Humna ittiin roobuu qaba miti. Inni akkasumatti biyyee irra bu'atu hin ta'in marga irra bu'a. Biyyee keessa seena. Sana booda bishaan lafa jala jiru kana hin kuufama. Inni immoo maaliif fayyadamna? Dhugaatiidhaaf fayyadamna. Waan adda addaatiif fayyadamna. Amma isa dhugaatiidhaaf fayyadamnu kana satti nyaata qopheeffannu kana yeroo laallu qulqullina mataasaa qaba. Bishaan akkasittiin argamu kun. Qulqullinni kun maal fida? Isaan mati jetteetti dhufna. Tokkoffaa dhukkuboonni daddarbaan gadi bu'aa deemu jechuudha. Bishaan qulqulluu arganna ka. Akkuma biqiltuun qabiyyee nyaataa fooyya'aa deemu bishaan kunis bishaan faalamaa miti jechuudha. Lafa jala maal keessa darbeeti? Cirracha keessa darbee ta'uu danda'a, biyyee keessa darbeeti. Qulqullaa'eeti kan inni deemee calalamee deema. Kanaaf inni fayyaa keenyaaf barbaachisaadha. Dhukkuboota daddarbaa nyaataan bishaan dhugaatiin darban kana isas gadi buusaa. Qabxii ati jettetti immoo yeroo gadi buunu kabiraan akkuma amma kaastee biqiltuu yeroo dhaabnu jalqabuma gaaddisadha. Warri gurguddoo ta'anii muka warri ta'anii warri marga ta'an jiru. Keessuma warri gurguddaa ta'an immoo gololee ta'anii akkasittiin diriiranii horiin jala boqotaa, namni jala boqotaa, achi akka galmaatti fayyadamu miti. Amma galma ijaarsa adda addaa kun boodarra kan dhufe. Waan icciitii nama araarsu ta'uu danda'a, marii adda addaa ta'uu danda'a, waan murteessan ta'uu danda'a. Walitti naanna'anii gaaddisa kana jala taa'u jechuudha. Waan qilleensa qabbanaa tasgabbaa tokkodha. Yaadumti isaa miirri isaa waan gaariidha. Saayinsiin illee deeggara miti waan magariisa namni yaaduun isaallee akka inni ol ka'u yookaan immoo akka inni baay'ee konsantireet ta'u illee godha miti. Namoonni naannoo qilleensi hamaan kun ho'aan kun dhufee biqiltuun irraa haxaame jiraatanii fi namoonni naannoo biqiltuu gaarii muktii yeroo jiru qilleensiin dhufa hin deema waanuma namatti tasaasa mitiire innumtuu nagaadhaam amma lafa akkasittiin duwwaa ta'e tokko asii kaasee amma kiiloomeetirii meeqaatti mukti tokko kan irratti abdii nama kutachiisa namnillee waan oomishuu waan qaba jedhee yaadu tokko barana kana oomisheen waggaa dhufu kana argadheen kanan ittiin bitaa kanan ittiin ijaara kan jedhu tokko hin qabu taanaan abdii kutate maatii isaa jiraachisuu gaafa dadhabu maaltu dhufachuudha abdii kutannaa abdii kutatu naannoo jiraatu keessatti illee ofirratti amantaa dhaba kanaaf hawaasa isaa kana gadhiisee gara magaalaa gara nama san beekne gara saba hin beekne biyya hin beekne tokko deema inni immoo hamilee isaa gadi buusa namoonni isarratti kan murteessan
bakka filatee jiraatatu hin ta'in haala namni isaa mijeesse yookaan immoo haala mijanne keessa jiraata. Yeroo kanatti hojii gadaanaa ta'uu danda'a. Waan isa madaalle ta'uu danda'a. Kun immoo hojii xixiqqaa kan hojjechuu jireenyaaf illee bakka jireenya ga'aa ta'e dhabuutu jira. Mirga ofii sarbamuutu jira. Ulfina dhabuutu jira. Namni qe'ee qabu tokko namni maatii qabu tokko yeroo godaanee iddoo biraa deemu haala tasgabbaa hin qabu, nama wajjin waliigaltee hin qabu, ofiisaa wajjin nama yeroo hundumaa yaadaan qabamee jirudha. Kun immoo maalitti geessa? Abdii kutannaa. Burjaajii keessa jechuudha. Eenyummaan isaa kun namichi kun amma namichuun fakkeenyaaf amma daayimeenshinii baay'ee qabaatee ture. Karaa hawaasummaatiin jira, karaa dinagdee jira, karaa ilaalchaatiin jira. Isa kana keessaan burjaajaa jechuudha. Hin burjaaja. Maaliif abdii kutataa deema. Ofirratti amantaa inni qabu. Waan jaalala keessa ture keessaa yeroo ba'u namni immoo naannootti dhalate wajjin hidhata qaba. Amma nu hundumti keenya naannootti dhalanne tulluu akkasii, gaara akkasii, bosona akkasii jennee maqaadhaan waamama mitire. Innumtuu nu wajjin hidhata gaarii qaba. Nama duwwaatu hin taane muka isaallee yaaddu. Laga yaada, muka gurguddaa waan yaadannu jedhe yeroo baay'ee. Kanaaf inni kun saayinsii keessattuu maqaa mataasaa qaba. Yeroo lolaadhaanii gaagaama maal jennaa yeroo hongeedhaan naannoon tokko miidhamu lagi ciccitee lagi tokko hin gogaa lafti babbaqee waanuma akka waa lafa dha'ee lafti dho'ee yeroo arginu kun hundumtuu abdii nama kutachiisaa deema. Kanaaf amma namni magaalaatti godaanu tokko naannoo hin beeknetti jireenya jalqabuuf yaadu tokko dhiiras ta'uu danda'a, dubartiis ta'uu danda'a, rakkina adda addaaf yakka adda addaaf saaxilama. Araadummaa adda addaa keessa galuu danda'a. Dhukkuba daddarbaaf saaxilamuu danda'a. Kun isa tokkodha. Kanaaf ashaaraa magariisaa yeroo dhaabnu qilleensa qulqullaa, nyaata ga'aa, hawaasa tasgabbaa, ikoonoomii ijaaramaa deemu tokko nutti agarsiisaa jechuudha. Ikoonoomii gara fuulduraatti dinagdee ijaaramaa deemu tokko. Namillee lafa kaloo lafa horii itti bobbaasee marga dheechisuu qabaachaa deemaa jechuudha. Walitti bu'iinsa illee gadi buusaa jechuudha. Walitti bu'iinsi warrumtii qe'ee tokko ta'anii madaalli eega jechuudha. Madaalli eega namoota gidduu jiru naannoo wajjin jiru madaalliin kun eegamaa deemaa jechuudha. Kabiraanii qilleensi tasgabba'aan kun yeroo qilleensa tasgabba'aa qabaannu ho'i yeroo gadi bu'aa deemu biqiltuu dhaabuu keenyaanii dhukkuboonni daddarbaa ilbisootaan darban. Fakkeenyaaf akka busaa ta'uu danda'a. Gara biyya kanaatti immoo dhukkuboonni biraas jiru. Dangii kan jennu jira. Naannoo baay'eetti immoo busaa kan jennu namni hundumtuu hin beeka. Warri kun yeroo keessa babal'inni isaanii iddoon busaan itti darbu amma dur gammoojjii baay'ee lafuma fagoo nurraa bakka ho'a qabudha. Amma garuu badda dareetti baddaatti ol ba'aa jira. Kuni ho'i dabaluudhaan. Maaliif bosona yeroo cirru lafti yeroo qullaa ta'u bakka bookeen busaatti wal hodhuudhaaf mijataa ho'ata qabaata. Gaafa biqiltuudhaan uwwisaa deemnu gaaronni tulluuwwan yeroo biqiltuudhaan uwwifamaa deemanii qilleensi qabbanaa'aan kun yeroo inni qabbanaa'u ho'arraa qabbanatti yeroo dhufu maaltu ta'a jechuudha. Walhoruuf illee mijatuuf jechuudha. Mijatuuf iddootti wal hortuun argattu kuni dhukkuba busaallee yeroo keessa gadi buusuu danda'a. Kanaaf faayidaa baay'ee qaba. Galiin nu argannus akkuma kana duukaa dabala. Galii dabalanneenaan waa'een jireenyaa, waa'een abdii guutuu ta'a. Naannoo magaalaa immoo yoo fudhanne namoonni umuriin isaanii ga'eessota gurguddii gara mana irraa fagaatanii deemuudhaaf itti ulfaatullee naannoo tasgabbaa keessa naannoo akkasittiin magaalaanii babbareedee karaan miilaa jiraatee karaan iddoon deemanii boqotanii yeroo jiraatu maal fidachuudha namoonni yaadni isaanii abdii horachuu. Biyyuma keessaallee biyya adda addaatu jira mitire biyyi guddate jira kan guddachaa jiru jira. No amma godaansi gadi bu'uu danda'a. Maaliif biyya isaa jaallata dhaloonni amma jiru kuni waanuma gaarii irratti guddata biyya isaa kan jaallatu. Ilaalcha namaallee gara poozitiviitti jira jechuudha. Gara gaariitti nu jijjiiraa deema biyya jaallannu tokko qabna jechuudha. Ofirratti amantaa keenya dabala. Akkasii ofitti nama of jaallatuti biyyas jaallata firas jaallata hawaasas jaallata. Kanaafuu ilaalcha gaarii ilaalchi gaarii immoo gocha gaarii akka inni raawwannu godha waan ta'eef jechuudha. Egaa bara kana waaqayyumatti fide warra kana irratti hojjetanii
dhugumaan kun mul'ata haaraadha mul'ata guddaadha namni biyya geggeessu aangawoonni jiranii isa kanarratti babal'inaan hojjechuun baay'ee waan fudhatama guddaa qabudha. Keessumaa amma immoo doktore waa'ee nyaataa maaddii guutuu wajjin wal qabatee amma yookaan immoo leemaatti rufaata kan jedhan illee amma akkuma sinsira kaasaa turtanii gosoota adda addaadha kan amma dhaabamaa jirani fakkeenyaaf abukaadoo maangoon paappaayee waan akkasii kun mee inni kun dhaloota irratti sammuu dhalootaa kana booriftaan akka nama gahaa ta'u gochuu keessatti mee amma gahee akkamii qabaachuu danda'a namni fakkeenyaaf hanqaaquusaa ta'u aananisaa ta'u waanuma qe'ee isaatti yookaan waanuma naannoo isaatti waanuma boroo isaatti hojjetu kana yoo qabaataa deeme biqiltuu dhaabuun alatti jechuudha. Mee inni kun ammam dhaloota ga'aa ta'e dhaloota dorgomaa ta'e uumuu keessatti mee ammam faayidaa qaba? Baay'ee gaariidha. Akkuma sila waa'ee biqiltuu kaasnee amma waa'ee namaas yeroo fudhannu namni maal fakkaata waanuma nyaatu fakkaata. Kuni fuula keenya irrattis mul'achuu danda'a. Keessi keenya kuni amma gara waa'ee nyaataa yeroo deemnu dubartiin tokko erga ulfooftee kaastee lakkaa'amee hanga guyyaa 1,000tti kan jedhamutu jira. Kunigaa tilmaamaan gara waggaa 2tti ta'uu danda'a. Nyaanni nyaatamu baay'ee murteessaadha. Dubartiin ulfi tokko dubartiin garaatti baattu tokko nyaanni ishee madaalawaa ta'uu qaba. Ofii ishee qofaaf itoo hin ta'in daa'ima dhalatu kanaaf maal qaba tokkoffaa waan nu yaadnu kuni kan inni ittiin murtaa'u waanuma qaama keenya keessatti waan wal ijaaree deemutu jira mitire waan gosi nyaataa nu argachuu qabnu tokko kan dhukkuba nurraa ittisu kan biraan kan nu cimsu inni kaan immoo humna kan nu kennu gosa jiran kana keessaa guyyaa guyyaatti amma argachuu qabnaa kan jedhu ajandaa mataasaa qaba inni guyyaa nu amma gosuma nyaataa tokko baay'ee barsiifata nyaataa keenya keessatti gosuma nyaataa tokko ganama wanta tokko yoo nyaanne guyyaa immoo waan biraa galgala waan biraa malee amma waan itti dhiyaanni keenya ammam guutuudha isa jedhu akka saayinsiitti inni dhukkuba nurraa ittisu keessa jira inni qaama keenya ijaaru kan gabbisu jira inni humna nuu kennu jira kan jedhu kun hundumtu inni ilaalamaa jechuudha. Kanaaf amma waa'een maaddii guutuu kuni guutuun inni jedhu kun isadha kan inni agarsiisu. Guutuun kuni warra akka abukaadoo paappayaa kun hundumti isaanii jirure dur kanaan dura hin beeknaare. Erguma yeroo ta'e boodadha mitire waa'ee kuduraa muduraa kun baay'ee kan inni waan ta'e hin gurgurama hin fayyadamna kan jedhu wal gaafachuutu jira. Naannoodhaan adda adda ta'uu danda'a. Inni kun baay'ee murteessaadha. Ijoollee qaxalee qaroo dorgomoo kan nu qabaachuu dandeenyu nyaata guutuu sana maaddii guutuu sanarraa warra itti dhiyaate jechuudha. Tarii dur dammi ga'aan jiraachuu danda'a. Har'a dammi akkamii bosona yeroo deebisnee akka inni dandamatu goonu waa'een dammaa hin ka'a. Waan baay'eetu ka'a. Waa'een bunaa bunni amma bakka baay'eetti deebi'ee akka haaraatti dhaabamaa jira. Bakki biqilu jedhamullee amma akka biqilaa jiru akka fakkeenyaaf amma Finfinnee mana keessatti iddoo baay'eetti amma bunni akka inni oomishamaa jiru kan argaa jirru iddoo baay'eetti akka dhaabamaa jiru. Sirriidha. Kanaaf inni kun Ekonomii duwwaa miti ela amma namni waan sansila kaastan kana wajji wal qabata amma keessumaa amma namni waaqayyo gaafa namu waan dhuma amma keessumaa akka Itoophiyaatti fudhatan amma waan baay'ee qabeenya waan baay'ee uumama waan baay'ee qabna garuu isa kana mormi waaq dhalata mormaaf waan galagalee ilaaluu fedhamite Oromoon isuma kana waanuma qabeenya qabnu kana akkamittiin moor itti fayyadamuu dandeenya akkamittiin mana gochuu dandeenya waan jedhu kana amma Finfinnee keessatti fudhatan fakkeenyaaf amma sagantaa addi guutuutiin akkasuma shaara magariisa wajji wal qabatee misooma koriidarii wajji wal qabatee amma dura amma namni bashannanaa fi yookaan gara biraa deema namni waa qabachuudha. Inni kaan immoo akkuma dura kaastanii bakka mijanne bakka qulqullina hin qabne bakka fooliinsa badaa ta'e. Inni kun amma fakkeenyaaf namoonni baay'een dur Finfinnee gaafa dhufanii wanti itti mul'atu baay'ee congested kan ta'e tiraafikni baay'ee guyyaa guutuu dhaabataa kan fooliinsa kan badaa ta'e amma garuu yoo fudhatanii ilaaltanii sensi keenya hundumaatiin hubachuu dandeenya jechuu barbaadeen fakkeenyaaf amma ijaan wanti mul'atu jira waan fooliitiin fuunfannutu jira waan hedduun jijjiirame jechuudha. Kan biraan kan inni kaasuu barbaade dooktar amma yeroo baay'ee namni yoo abdii dhabee ofirrattis akkasumas immoo naannoo isaarrattis abdii dhaba. Dhibeewwan daddarboon taanillee bakka oqi dabalaa deemutti hin dabala waan fakkeenyaaf waa'ee soosaayitii wajjin kaasuu dandeenya hin dabala waan jedhamu jira saayinsii maal jedha kanarratti. Elaa naannoon waan hundumaadha. Amma biqiltuu dhaabna yeroo jennu nu waa'ee fayyaadha kan nu achi keessaa iddoo guddaa kenninuuf.
nyaanni madaalawaan isaa jiraatu maal isaa argamu achi keessa naannoon kun naannoon tasgabbaa ta'e kuni fayyaa guutuu akka qabaannu nu gargaara. Fayyaa yeroo jennu immoo fayyaan dhukkubsatanii ciisuu qofaa miti. Fayyaa yeroo hiikasaa kenninu sammuun koo maal yaada? Wayitti qabamee jira waan na gadhiisuu didee tokko jira. Namni yaadda. Yaaddoon kuni keessaa akkamittan ba'a kan jedhutti deema. Kanaafi dhiphinatti deema. Kanaafi waa'een dhukkuba hin daddarbine kuni waa'ee nagaa qabaachuu wajjin baay'ee murteessaadha. Baay'ee walitti hidhataadha. Kanaafi xinnoo inni kuni egaa namni dhukkuba yoo mataan dhukkubee yoo duddi dhukkubee yoo garaa ciniinee mana wallaansaa deebee wallaanama. Amma dhukkubni yaaddoon kun inni kun garuu namnis dafee namarratti hin baru. Namni dafee namarratti hin baru yaadumaan sokka miti namni. Isamma wallaansisaa tokko jireenya tasgabbaa akka amma jalqabne kanaan. Amma addunyaan yeroo kana waa'ee gaagama qilleensaatiin hiika dhabdee rakkatti. Jaarraa 21ffaa kana keessatti. Amma biyyoota guddatantu kalaqaa waa'ee teknooloojii, waa'ee kanaa, waa'ee sanaa isaantu beekaa jedhamee fudhatama. Garuu biyyuma amma keessa jirru kana Itoophiyaa keessatti waa'een ashaaraa magariisaa biyya kana sadarkaa dachaadhaan akka lakkoofsa tokko irratti waamamtu godhe Afrikaa keessa. Afrikaanii sarteetoo jedhamullee bara gadi kasheen qopheessuuf filatamtellee kana waa'ee jijjiirama qilleensa irratti. Kanaafi nu amma sadarkaa nama dhuunfaa sadarkaa hawaasummaa duwwaatti tun ta'in gita addunyaatti nu warra hiika qabatee dhufeedha jechuudha. Kanaafi Afrikaan gara keenya laala. Amma biyya kana yoo fudhanne baay'ee lafa walirraa fagootu jira. Lafa baay'ee gammoojjii ta'ee fi lafa baay'ee baddaa ta'ee baddaadhaa waliyyuu baay'ee bakka dilallaa ta'e. Warri kun amma waan isaan biqishan horii horsiifnu bineensa bosonaa qabiyya namni biyya kana keessatti uumame baay'ee badhaadha. Badhaafameera waan baay'eetiin badhaafame. Biyya biraa yoo deemnu akkuma kana akkuma minjaala kana wal qixxee wal fakkaata. Kan keenya qilleensi isaa kiiloomeetirii 10 deemtee kiiloomeetirii 5 deemtee qilleensa kan biraatu jira. Kuni waanuma carraa gaariidha. Waanuma carraa gaariidha. Kanaafi carraa kana immoo gara hojiitti jijjiiramaa jira jechuudha. Gara carraa gaariitti ikoonoomii akkaataa gabbisuutti dippiloomaasii keessatti iddoo guddaa qaba. Kuni egaa yoo teenyee yaanne yoo waa wajji wal biratti madaalle malee wanti kun arra nuun galu ta'a. Garuu amma ajandaa ta'ee dhimmi kun akkasittiin fuula keenya dura dhufee uummata akkasittiin hirmaachisee uummanni isuma wajjin hojjechuu waliin dubbachuu hojii dhuunfaa isaatti deeme kana wajjin kunuunsuutti deemaa jechuudha. Amma hawaasummaafillee waan qabachuudha. Gahee qabachuudha. Hawaasummaa jireenya hawaasummaa namni walitti dhufeenya waliin bahee waliin hojjechuu waliin kunuunsuu wajjin wal qabateellee gara duudhaa keenya ganamaatti fiduu keessatti gahee qabaachuudha. Sirriidha. Kun waliin mari'achuudhaaf waliin dudubbachuudhaaf walitti dhufee waa murteessuudhaaf kun waanuma jalqaba gaariidha. Namni gaafa guddachaa deemu qobaa masaa ofii masaa ta'a. Garuu ardiin irra jirrus biyyi keenyas uummata waliin jiraatudha. Akka biyya biraa miti. Kanaaf inni kun bu'aa keenya isa guddaadha jechuudha. Amma keessumaati kan itti xiyyeeffatamuu qabu jedhe akka ashaaraa magariisaatti wanti deebisee wanta gurguddoo waan lafa kaa'ee jira mootummaan amma bara kana keessumaati tokko waa'ee kunuunsa hojii wal qabatee biqiltuu dhaabuu duwwaatu hin taane akkamitti akka kunuunsu qabnu. Inni lammaffaan immoo biqiltuu gosa biqiltuu mataasaa fakkeenyaaf akkuma dura kaasaa turtanii inni tokko kan miidhaginaaf ta'u inni kan biraan waa'ee nyaataaf kan ta'u kan biraan immoo gaaddisaaf yookaan bosonaaf kan ta'u wajjin wal qabatee mee kunuunsa isaa irratti mee namni akkamittiin kunuunsu qaba. Amma kuni erga namni dhuunfaa karaa fayyaa sammuutiinis ta'uu danda'a waliin jireenya fayyaa qabaachuus ta'uu danda'a karaan biraatiin bu'aa baay'ee kan inni qabu. Nama jechuun kan lubbu qabeessa jechuun biqiltuu akka ta'edha amma ani hubadhe akkasiin kaasaa turtan kanatti.
Isa kanaaf mee namni ammamitti itti kunuunsuu qaba akkamitti irratti xiyyeeffachuu qabu waan jedhu kanatu qaamni akkuma walii galaatti. Biqiltuun kun hin dubbatani malee nurraa kan isaan eegan baay'eedha jechuudha. Amma magaalaa kana keessa Finfinnee keessatti namoota biqiltuu kana kunuunsan argina. Yeroo kunuunsanii akka saayinsiitti yeroo dubbannu namoonni biqiltuu kunuunsan keessumaa waan babbareedoo abaaboo adda addaa kana warri kunuunsanii warri qopheessanii kalarii adda addaa kan akka inni qabaatu godhanii warri qopheessanii akka saayinsiitti namoonni baay'ee gammadan isaanii jedhama. Kanaaf nutti hin dubbatanii malee nutti hin dubbatanii hin himatanii malee biqiltoonni kun yoo biyyoon irra buufate narraa qulqulleessaa dhanna dhigna miti ijoollee keenya. Waan moo yoo itti irratee baala isaanii irratti yookaan waan akka cooliguu wayii tokko yookaan immoo halluun isaanii akka jijjiiramu magariisa irraa gara biraatti. Ilbisiis nyaachuu danda'a. Ilbisiis nyaachuu danda'a. Kanaaf hin dubbatanii malee amma waa'ee naannoo erga jalqabneeti kan kun hundumtuu guutuu ta'uu qaba. Jalqabnee dhaabnee warri kunuunsanii argeera iddoon itti qophaa'u argeera. Warri kunuunsanii baay'eetti dhimaniiti kan isaan biyya kanaaf kan ta'u kan oomishaa jiranii raabsaa warri narsarii isa jedhu biqiltuu kana warri kunuunsanii ijarraa kaasaniiti kan isaanii amma baala godhatutti kan kunuunsan. Nuummoo irraa fuunee yeroo dhaabnu waan barbaachisu kana guutuuf hin dirqamadha. Biyyoonsaa itti naannessanii shooggaluu barbaada. Bishaan obaasuu barbaada yeroo bonni dhufu. Kanaaf inni kun gorsa maal barbaada ree akkuma dhala isaatti akkuma maatii isaatti ilaaluu qaba namni. Inni kun garuu qindeessuu barbaada. Dhaabuu keenya caalaa kunuunsuutu iddoon ga'a. Haa ta'u doktore keessumaati qorannootiin saayinsiitiin wanta argattan beekumsa akkasumas immoo beekumsa qe'ee wajjinis wal qabsiistanii akkaataa sanitti kaastanii daawwattoonni keenya waan hedduu raawwatanii jennee yaadna. Sinis as dhuftanii istuudiyoo keenyatti yaada bal'aa kana waa'ee biyyaa irratti waa'ee ofii keenya irratti waa'ee biqiltuu wajjin wal qabatee ibsa bal'aa nuuf kennitaniif guddaa galatoomaa. Ulfaadha fayyaa ta'anis keessummaa keessan ta'uu koof baay'ee gammadeera. Egaan hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa waa'ee biqiltuu wajjin wal qabate keessumaa ashaaraa magariisaa faayidaa hedduu akka inni qabu waa'ee fayyaa irratti Dooktar Addunyaa Wayyeessaa qorataa olaanaa waa'ee fayyaa hawaasaa wajjin turtii taasifne torban qophii biraatiin hanga wal agarrutti torban gaarii isiniif haa ta'u jenna.